Kacamako. Dirqama akkasii godhe na gochuun qabu naan. Amantamoon amantu Yesuus Kiristoos hin fayyisa jedhanii ija namatti babaasuudhaan otoo hin taane nama gara Kiristoositti fiduu barbaadan sana fakkaachuu barbaadda. Yesuus Kiristoos bifa waaqummaa isaa uffatee otoo dhufee ta'ee dhaloonni namni kun booji'amee isa duukaa hin bu'u ture. Namni kun hin fayyu ture. Hin baqatama malee jechaadha. Dubartittiin achi jirtu sun eenyu ishii maqaan ishii? Itti naafte, hin aartedha. Maali yoo akkas nama godhe malee hin ta'u dhugaan waaqa jiraataa itti lafa dhiittedha. Waaqayyo sababa sanaa maseenummaadhaan dha'eedha. Kachama koo kan jedhu Arabiiffa miti yookiin afaan biraa miti yookiin hiika waan hin qabne osoo hin taane. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u dhaggeeffattootaa fi hordoftootni Egeree Miidiyaa. Egaa akkuma kana duras isiniif waadaa galaa turre namoota tutturreerra erga namoota afeerree isiniif dhiyeessine garuu har'a keessummaa addaa tokko isiniif dhiyeessee jira. Keessumaa gaaffii keessan irratti hundaa'ee iddoo adda addaatti faarfannaa ani karaa Egeree Miidiyaa gadhiise keessaa faarfataa tokko faarfannaa isaa irratti gaaffii tokko kaaftanii kanaafanii gaaffii kanaaf abbaamti faarfannaa haa deebisuu jedheen isa isiniif dhiyeessee jira. Isa irratti dhaggeeffannaa isas immoo achumaalii waa tokko sarraa barannaa gara isaattis hin deebisa. Obboleessa koo baga nagaan gara Egeree Miidiyaa dhufteen siin jechuu barbaada. Baga nagaan dhufte. Amin gaaddoo baga nagaan eegdee carraa kana naa kennu keetiif guddaan si galateeffadha. Waaqayyo si haa eebbisu. Namoota yookiin hordoftoota kee kabajjee carraa kana naa kennitee akka gaaffii hordoftoota kanaaf deebiin ta'u gochuu keetiif guddaan si galateeffadha. Waaqayyo si haa eebbisu. Galatoomi. Yaa guddaa galatoome atillee argamuu keetii fi baay'een si galateeffadha. Egaati faarfataa Daani'el Mootummaati. Faarfataa Daani'el Mootummaa akkam haala akkamiin gara tajaajila kanaatti dhufti ati? Maatiitu gara tajaajila kanaatti si fide moo mee maaltu si fide gara tajaajila faarfannaa kanatti? Keessumaa umurii dargaggummaa kanatti jechuu kooti. Tolee egaa dargaggummaan kun illee haganatti yoo jiraachuudha baatee gara tajaajilaatti dhufeera. Faarfataa Daani'el Mootummaati akkuma ati naan jette ani maatii Waaqayyoon tajaajilan gidduudhaan dhaladhe. Maatiin kiyyaa baay'ee hojii wangeelaatiif iddoo guddaa kennu. Baay'een kiyya hojjetaa wangeelaa mootummaa abbaatii jedhama. Iddoo garaagaraatti tajaajileera. Isaan irraati kanan dhufee gidduma isaaniitti. Ergan of baree yerumaan of baruu walduma kiristaanaa keessatti of argee abbaan koo hojjetaa wangeelaatii waldaa keessa jira. Akkasuma maatiin hundumtuyyuu maatii hojii wangeelaa hojjetan gidduutti dhaladhe. Gara tajaajilaatti sanumarraa kaaseen dhufee maqaa Daani'el jedhamu kanaa osoo abbaan koo hin argiin hin fuudhiin raajiin baasee ture. Abbayyeen koo rukutamee baay'ee miidhamee biyyaan itti dhaladheetti gara biyya biraatti badee ture. Biyya sanatti Waaqayyotti dubbatee nama akkas jedhamutu dhalataa si keessaa inni hojii wangeelaa kanan hojjeta. Dadhabbeeti jalqabde galmaan ga'a jedhee. Sanaa booddee erga inni fuudhee ani dhufee milikinni raajiin dubbate sun erga irratti ta'e booda maqaa Daani'el jedhamu kana naa kennanii nama naa baase miti gaafa shanii naa ba'e miti. Jalqaba toonni hin fuudhiin naa ba'e galata Waaqayyoo. Waan akkasiitiin maatii hojii wangeelaa hojjetan gidduudhaan dhaladhee nyaachumaan gara tajaajila kanaatti dhufe. Ijoollummaadhaa kaasee xiqqoo yeroon ture horii biraa yeroon jiru yeroo mana barumsaa dhaqullee ijoollee hiriyoota koo wajjin deemuurra kophaa deemuun filadha. Sababni isaa faarfachaa hin deema waan ta'eef zum jedhee hin faarfadha. Faarfannaa namaa hin beeku zum jedheedhuma kanan faarfadhu. Ayyaana kan ammoo akkamitti akkan argadhe booda yoo na gaafatte sittan deebisaa tarii kolfas qabaachuu danda'a waan ta'eef. Yaa maarree akkasumatti dhufuu dandeenya. Maaliif garuma tajaajilaa kanatti egaa maatii keetu maatiin kee waldaa keessatti guddatanii ijoollee waldaati jechuudhaati. So kanaaf mee
kennichoo akkamittiin argattame? Asuma nutti himte. Maal seeta bar sana yeroon xiqqoo ture akka ammaa kana wanti baay'een hin jiru. Baadiyyaa keessatti kanan dhaladhe godina Shawaa Lixaa aanaa Midaa Qeenyi jedhama. Naannoo ganda Goodaa Galaan jedhamuttan dhaladhe baadiyyaadha. Reediyoo jira. Reediyoon kun guddaadha. Reediyoo guddaa tokko yoon beekta ta'e gaaddoo reediyoo guddaa wayii jira. Reediyoon kuni Siishelshii kan maal jedhan dandeenye dubbadhu. Siishelshii jedhu yaa na yaadadha. Isa too galgala sagantaan jira. Siishelshiin kunis galgalan dubbata. Waaqayyo isaan eebbisu lubbuun jiru hin jiranii hin beeku. Alamaayyoo eenyu jedhamu luba Alamaayyoo eenyuti kan sagantaa kadhatan lallaban yeroo sana isaan fa'ii misgaanuu tola waaqfanaafaa yaa dhugaa mul'adhu ka'inuu dubbadhu faarfannaa jedhu fa'aadha kan affeeramu. Akka carraa lubni Alamaayyoo kuni kadhata jalqaban reediyoo keessaa maatiin walitti naannofneetu midhaan nyaachaa jirra. Irbaata nyaannaa galgaladha naannoo sa'aatii 3ti. Kadhata gaafa isaan jalqabanii immoo hundumni keenya nyaata dhiifneetu kadhannaa sana kadhanna. Waan hojjetu namni kam dhiiseetu kadhannaa kan kadhatu reediyoo kana faana jechaadha galgala waqti sana. Innaa osoo kadhannaa kana kadhannuu nyaata gidduutti na bubbutee of nama laalchisee maal na godhennaa seexan irraa ba'ee reediyoodhaan seexan irraa ba'ee jedhanii natti kolfanii maal. Egaanis sodaadhee baay'ee seexana irraa ba'ee akka seexanaan nan goone. Xiqqoodhaan baay'ee xiqqoodha. Namni narratti dhalatee ture waan baddalameef anumatu jira narratti namni hin dhufne waqtii sana. Jennaa yeroo muraasaa booda raajiin akka amma badaan baay'atu tokko darbee jira. Raajii wayii biyya ta'e dhufeetu seexana miti anatu hafuura koota argate jedha Waaqayyo jedhee maatii kanatti hime. Erga raajiin akka jedheetti dubbate anis nan gammade. Kanumaanan bakka keessa dhufuu jalqabe macaafa nan dubbifadhaa. Faarfannaa waan irraa dhaggeeffatan hin jiru. Ufumaan faarfadhaa. Cal jedheen ordii walitti fideeman faarfadhaa. Sanumaan Waaqayyo na gargaaree gara kanaatti dhufe. Akkas fakkaata. Reediyoodhaan gooftaa fudhattee jecha? Gooftaa fudhadhe osoo hin taane nan dibame. Tole. Alamaayyoo eenyuti? Waaqayyo isaan haa eebbisu lafa isaan jiranitti. Alamaayyoo eenyu akka isaan ta'an na jalaa badeera. Namoota bu'aa tajaajila luba yookaan obbo Alamaayyoo keessaati tokko jechaadha. Kanaaf bakka jiranitti Waaqayyo isaan eebbisu dhugaadha. Baay'ee tajaajiltoota baay'een hin tajaajilu garuu bu'aasaa baay'ee isaan hin beekani garuu namoota hedduudhaaf aarsaa ta'anii warri darbanii namoota hedduuf bu'aa buusanii kan isaan darban. Kanaaf isaan keessaati tokko jechaadha. Nus tokkuma dandumti keenya baay'ee maaliif warra wangeelaa nu jedhanii rakkatanii maal jedhantu wangeela nu biraan gahantu gatiitti baase. Nuuf tola har'a. Isa garuu kan gatiitti baasan jiru kanarraa jechuudha. Egaa mee maal jedhu warri Habashaa wada gaddalahu seedan beektanii akkas goona. Kaachama koo wette amma kaachama koo kuni maalidha mee gidduutti faarfannichuma gidduu galchina maaliif at least namootni waa'ee faarfannaa sakamii akka ta'e akka baranii fi hunda jilbeeffachiisa. Roobsa boodatti deebisa.
واللفا وواقع هندو سفبوم قبان الكافمي قبا قد بوفم رجال سمي مرمو جبم تيسون كان صابراني نكان Mee kan marratti naabame. So wanti jalqabaa qo'achumatti deebisuu kana wayyaa. Wanti jalqabaa waa'ee uffata kanaati. Uffata kanaan faarfachuun baay'ee beekamaa miti. Hin argine kan ammas the first time yeroo jalqabaaf hin argine uffata kanaan faarfachuu. Namoota mataa irratti godhatan argeera garuu inni kun immoo guutuudha gaa situ beeka deeman yaadaan acaadha. Dhalootaan naannoo sana waan taateef I hope sirriimatti understanding gootaati. Mataa irratti godhatanii yeroo faarfatan argeera garuu kun guutummaa kanatti uffatanii yeroo isaan faarfatan hin argine. Kun amma maal sitti fakkaata namootni baay'een kun sirba malee faarfannaa miti jedhan. Sirbuma malee maaltu saafee jedhan. Amma dhume maal jetta kanarratti yaada maalii qabda? Kuni yaa anis yaada kanarratti namoonni hedduu bilbilaan yaadota hedduu naa kennaa turani. Naa bilbilanii na gaafachaa turanii hin danda'ama moo hin danda'amu akkamitti ittiin faarfachuu dandeesse maaliifidha sirbadha maal sadarkaa arrabsoorra ga'eera maalit keessaa baasanii amma bilbilanii arrabsaniitti amma barreessaniitti ga'eera namoota tokko tokko amansiisuuf yaadeera namoonni baay'een immoo uffanni rakkoon qabu iddoo jedhanittis ni jira akkasuma yaadoti hedduu jiru yaadonni garaagaraa jiru. Uffata kana irratti ani yaadaan kenna. Waaqeshaa eebbisu caarraa kana naa kennu keetiif gaddo. Ammas irra deebi'een jedha dhugaa sa'uudhaaf baay'ee yaada namaa kan fudhate kan micciiredha beektaa waa'een uffata kanaa fi jechi sun illee egaa namoota baay'eedhaaf yoo ta'uudha baateeyyuu yoo hiikamuudha baateeyyuu namoota muraasa hiikkataniiru. Uffanni kun garuu namoota hundumaaf akka waan hin galleeti. Kana dura hin baramne namoonni baay'een ittiin hin barre uffata kanaan hin hojjetamne sirba malee faarfannaan waan jedhutu jira. Hin danda'amus amma jedhamii jala muran ittiin jira jechaadha. Ani waan kana godheef naan qabaachaadha. Namummaa ofii koo filate filannoo mataa kiyyaati. Sababni kun immoo hojii wangeelaa hojjechuudhaaf malee beekamtiidhaaf miti. Anyways namoonni hedduu viiwuudhaaf min jedhu beekamtiidhaaf fedhu nuyi viiweera argachuudhaaf miti kan waa goonu waa hojjennu yookiin folooweera baay'ifachuudhaaf hordoftoota baay'ifachuudhaaf miti sababni isaa biyya lafaa kanarratti namoota nu hordofan osoo maal gooneyyuu argachuu hin dandeenyu nuti namoonni nu hordofan dhufuu hin danda'ani osoo hordoftoota yookiin folooweera baay'isuudhaaf ta'ee osoo maamila horachuudhaaf maallaqatti argachuudhaaf yookiin beekamtiitti argachuudhaaf barbaanna beekamuun barbaada son ta'ee kana miti faarfannaa miti ture waan an hojjedhu nu beeka ture beekamaa ta'uudhaaf yookiin maallaqa argachuudhaaf namootaan jajamuudhaaf akka namoonni na jajan gochuudhaaf isa kana toon taane waan biraadha ture kanan hojjechuu qabu garuu kanan godhanii waa'ee dhiiga Yesuus Kiristoos namoota hundumti akka argan akka dhagaaniif dhiigni Yesuus Kiristoos akka fayyisu hammayyuu ho'aa akka ta'e namni hundumtuu akka arganiif nama hunduma kan ammoo accept received kan godhu maalidha kan jedhuudhaa fi uffata kana dhugaas taasisuudhaaf uffanni kun namoota hunda fudhata namoota hunda harkisa indeet namoonni baay'een maalidha kun sirbadha moo faarfannaadha jedhanii ilaaluudhaaf seenuu dhiigni Yesuus ammayyuu fayyisaa kan jedhu dhaga'anii bahu kuni dhugabaatiidha. Kun dhugabaatiidha. Dhugabaatii jechuun amantamoon amantu Yesuus Kiristoos hin fayyisa jedhanii ija namatti babaasuudhaan otoo hin taane nama gara Kiristoositti fiduu barbaadan sana fakkaachuu barbaadda. Garuu amala isaan fudhattu amala kee fudhachiifta. Waan inni ittiin sitti harkifamutti gootee gara keetti harkista. Erga harkistee booda amala sana fudhachiifta. Tokko lammaffaa Yesuus Kiristoos waaqa. Arel waaqadha. Gara biyya lafaa dhufe. Jalqaba Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufuun isaa aadaadha. Nyaachuun isaa aadaadha. Foon uffachuun isaa aadaadha. Waaqni ibiddaan mul'achuu danda'a beektaa waaqam Yesuus. Waaqni
Biddeena hin nyaatu beektaa Waaqa Yesuus. Waaqni ija namaatti mul'atu. Aadaadha. Israa'el gidduu jiraatee uffata isaanii uffatee hojii hojjetee hin nyaate wajjin hin dhugee hin jiraate. Aadaadha kun beektaa. Osoo kanan goone ta'ee sabni sun isa baqata. Maaliifi macaafa qulqulluu keessatti gaafa sabni Israa'el Musee hin dhageenyu jedhanii Museen Waaqni kun dhufee nutti hin dubbatu gaafa sabichi jedhee Waaqni dhaqeetti dubbachuu hin sodaatan jedha. Ilaaluu dadhaban jedha. Achi galagalanii bakka nutoo Musee ma dhageenya Museematti dubbadhuudhaan jedha. Ulfina waaqummaa isaa uffatee dhufe. Aadaa saba sanaa miti. Waaqummaa isaa uffatee dhufe. Yesuus Kiristoos bifa waaqummaa isaa uffatee otoo dhufe ta'ee dhaloonni namni kun booji'amee isa duukaa hin bu'u ture. Namni kun hin fayyu ture. Hin baqatama malee jechaadha. Saba Israa'el fakkaate aadaa sana uffatee hin barsiisee, hin dhageessisee, hin fayyisee hin deemne. Nuyi har'a amala sana qabaachuun nurra jiraataa jechaadha. Akka ittiin biyya lafaa kana yookiin warra macaafa warra Kiristoos Yesuusiin hin beekne fayyisaa lubbuu isaanii hin godhanne du'uun Yesuus dhangala'uun dhiiga isaa homaa warra ittiin fakkaanne karaa ittiin jecha sana dhageessifu karaa ittiin jecha sana gurra isaanii keessa yaada qalbii isaanii keessa buufnu faluun nurra jiraata. Kanarraa kan ka'e dirqama yoo laalteetta ta'e istaayiliin faarfannichaa shawaadha. Uffanni kun shawaadha. Biyaas kana namni natti hin falmu. Uffanni kun shawaadha. Sirbittiin haa hojjetamu iyyuu malee uffanni kun uffata shawaati. Istaayiliin faarfannichaa shawaadha. Ani istaayilii faarfannaa shawaa hojjedhee uffata shawaadhaani kanan hojjedhe. Uffata shawaa ammoo baay'ee jira. Kan jalaa kana qofaan hojjetamuu danda'a ture. Kan biroon illee jiru kan ittiin hojjetaman. Garuu uffata kana gaafan godhadhee akkanatti dhaabadhu kanaan namoonni hedduun dhufanii dhaga'u. Dhufanii baru. Maayidha kun jedhu hin seenuun laalu dhiigni Yesuus ammayyuun fayyisa kan jedhu dhaga'u beektaa? Dhiigni Yesuus ammayyuun fayyisa kan jedhu dhaga'u. Lallabameera jechaadha. Dhageessiseera jechaadha. Yesuus hin fayyisa hin jedhu. Koottaa uffee jedha kan jedhu dhaga'u jecha achi keessaa beektaa? Koottaati uffee jedha kan jedhu dhaga'u. Kanaa booddee jedhi kun yaa. Isa gaafata hunda jilbeeffachiisa. Eenyutu isa gaafata hunda jilbeeffachiisa. Hunda jilbeeffachiisa. Robsee lafa yoo dhokkeesse cabsee hongee yoo balleesse dureessa uumee dognoomse hiyyeessa godhee harjoomse. Robsee lafa yoo dhokkeesse cabsee hongee yoo balleesse dureessa uumee dognoomse hiyyeessa godhee harjoomse. Villaja gurraa dhawwatee yoo uume hundaa tolchee yoo mataarraan galte eenyutu dida'ame jedhama hojiisa dhugaan fakkaatu tureen nama mamsiisa. Yeroof nama mamsiisa tureen nama mamsiisa. Yeroof nama mamsiisa tureen nama mamsiisa. Yeroof nama mamsiisa tureen nama mamsiisa. Yeroof nama mamsiisaa turee nama mamsiisaa jette maal jechuun yaaddeetta tamma iddoo kanatti? Yaa eenyutu isa gaafata ameen jedhama hojiinsa dhugaan fakkaatu tureen nama mamsiisa jedha. Ela eenyutu isa gaafata ameen jedhama hojiinsa dhugaan fakkaatu tureen nama mamsiisa. Amma Waaqayyoon akkas godhee kan jedhamu gaaffii yeroo baay'ee hawaasa gidduudhaan ka'a beektaa nu amantoota gidduudha yeroo baay'ee already yeroo baay'ee amantoota gidduudha gaaffiin kun kan ka'u. Waaqayyo akkasuma godhee jedhu maal kan jedhu gaaffiin Waaqayyo irratti ka'aa jira. Waaqa irratti gaaffiin ka'a. Gaafa Waaqayyo kakuu wayii yookiin waadaa wayii galuu yoo xiqqoo ishii torbanuma lama fixee miira biraa keessa galuutu baay'ata beektaa. Tokko dhaamsi kun namoota lamaaf tokko amantootaaf jechaadha. Warra otoo dhaga'anii otoo kakuu Waaqayyotti dubbatu
ulfinaan mul'adhaa dhufa waan jedhu kana sin fayyita sinii kanii kamta hin jiraatta eebbatti nagaatti isa waaqayyo yeroo itti dubbatu namoonni abdii kutannoo fi waan namaa keessa gaafa galanii amanuu kan dadhaban jechuudha. Mamii keessa galu beekta waaqayyo natti hin dubbanne laata injiruyyuu ta'innaa laata jedhu ta'innaatu galaa dhufee. Lammaffaa immoo namoota Kiristoos Yesuusin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii hin fudhanne akkuma argan jireenya isaaniitti haasa'an har'a nagaa ofitti fakkaatan ba'anii galan nyaatanii dhugan rafanii ka'an homtuu itti kan hin dhaga'amne akka barbaadan Yesuus irratti kan dubbatan akka hiriyaa isaaniitti biyaans ani mudannoo tokko nan qaba yeroon faarfannaa kana barreessu maaltu akkan natti dhufe nan beeka hojii wayiidhaaf magaalaa wayii deemeen ture gara Dabire Zayit kana achitti teenyee osoo hojii sanatti hin galiin dursa buna wayii eeggachaa jirra turre beektaa na waaqa arrabsa taa'ee tokko ani mootummaadhuma isaattuu galuun barbaadu in arrabsa beektaa calluma deeta akkuma ijoollee akkuma namaatti arrabsa baay'ee natti dhaga'ame beektaa nan bo'e beektee baay'eenna har'a ittiin fakkaatu waan jedhu na keessa dhufe beektaa suuta hidheetu galaa deema beektee seensaa deema beekti har'a barcumarra taa'a boolli qotamaa boolli qilee boolli guddaa fuuldura nama sanaa jira beektee namoota akkasii dhaamsa kooti kuni hojii waaqayyoo gochi waaqayyoo har'a dhugaan fakkaatu inni gaarii namaaf godhus gaafa namni didee hidhaa kutatee badu inni cal jedhe nama raalus har'aaf homa namatti hin dhaga'amu garuu nama amansiisa amansiisuu isaan oolu iddoo tokkotti walitti sassaabee amansiisa waa'ee mootummaa waaqayyoo wajjin wal qabata walitti sassaaba hundumayyuu kanan gooneeti akkasiin goone dirqama amansiisa beektaa dhugaan fakkaatu tureen nama amansiisa laa har'a homa namatti hin fakkaatu xiqqoo in amansiisa jechuudha booda abbaa isaa ofirratti dubbata lakka akkas godheerani gooftaa godhe harka ol qabuun isaan oolu guyyaa tokko kan jedhuuf keessaa qaba waan akkasiiti gaddu. Galatoomii baay'ee bal'inaan nu ibsite. Achumaan egaa wanti guddaan waa'ee mata duree faarfannaa kanaati. Mata dureen faarfannaa kanaa kaachama koodha. Kaachama koo jechuun hiikumayyuu hin qabu jecha Oromiffaas miti jecha eenyuyyuu miti kan jedhanii yaadantu jiru. Meeti maal jettu? Akkas jedhama ture kaamingisuunii faarratti kaasee amma faarfannaa amma irraattuu namoonni hedduun bilbilanii gaafachaa turanii namoota gaafataniif deebii kennaan ture. Deebii erga argatanii deebi'aa turanii. Filiippiyoos boqonnaa 3 yoo argatte baasii gaaddoo. Filiippiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 12-14 yoo argatte naa baafta. Anillee nan baafadha jechaadha. Achirraa deebii argachuu dandeenya jechuudha. Filiippiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 12-14. 12-14. Filiippiyoos. Filiippiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 12 fi amma 14tti. 12 dubbiftee dhiistee 14tti ammoo. Kanas argadhee waanan guuttadheef miti garuu Kiristoos kansaa waan na godhateef anis isa kana bira ga'ee harka koo keessa galfachuudhaaf duukaa kaachuutti nan jira. Bakka 14 irraa 14 irraa immoo akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra moonii argachuudhaaf nan kaadha. Amen. Warra moonii kunis mo'icha waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus itti ol nu waamedha. Yaa eebbifame guddaa gaaddoo waaqayyo eebbisu. Kaachama kuni afaan Arabiffaa Ingiliffaa maal lamoota jedhanii fi deebii asirraan sinii deebisaa jechaadha. Kaachama koo jechuuni fiigicha koo jechuudha. Paawuloosii kanas argadhee waanan guuttadheef mitiidha. Isaa kana argachuudhaaf duuka kaachuutti hin jiradha. Kaachuutti hin jira jechuunsaa fiiguutti hin jira jechuudha. Wanta sana harka koo keessa galfachuudhaaf kaachuutti hin jiraedha. 14 irraa immoo nan kaadhaedha. Gonfoo mo'icha koo harka keessa galfachuudhaaf nan kaadhaedha. Ani immoo kaachamaan jedhe. Kaachuu isa jedhu sanarraan fidee jechuudha. Walaleessaan tokko yookiin yeedaleessaan tokko immoo
jecha dhalachiisuun dirqama sarara jirudha. Hin dhalata jechi hin dhalachiisuudha. Jecha tokko gaafa walaleessinu yookiin immoo gaafa yeedaleessinu dirqama dhalachiisuun nurra jiraata. Kachama koo kan jedhu Arabiffa miti yookiin afaan biraa miti yookiin hiika waan hin qabne osoo hin taane kaachuu isa jedhu irraa dhufe jecha kaachuu jedhu irraa dhufe kaachama jedha fiigicha jedha kaachuu fiiguu kaadha fiiga kaachama fiigicha akkanatti jechoonni kan deemanii kaachama koo jechuun jechoota haaraa akka kana gargaaramuun barbaachisaadha jettee yaaddaa? Yaa yeroo baay'ee beektaa anaanis kan gaaffiin kun na gaafatamee ture gaaddoo maaliif jechoota haaraa akkasii faarfattuu fidduu jechaa turanii namoonni waan akkasiitu dubbatan ni jiru. Saba maaf wallaalchiftuu sabni yoom kana barbaada maal waan jedhamu jira. Jechoonni afaan Oromoo hedduutu jiru beektaa jechoota amma namni afaan kun jira waan jedhamutti ni jira. Jechoota kana fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Barbaachisumsa baay'ee akka kiyyatti akka laalcha kiyyaatti baay'ee barbaachisaadha. Jecha haaraa kana itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaa jecha sanarraa namoonni waan baay'ee baru. Faarfannaa san dhaggeeffatanii jechi sun jecha haaraa yeroo itti ta'u itti yaadu baay'ee itti yaaduurraan kan ka'e bal'inni sammuun dhufa. Yaada sana keessa ta'anii immoo yaada bilaarree argachuu danda'u. Osoo waa'ee jecha sanaa yaadaniiti yaadonni biraa dhufanii galuu fi waan ta'e gaafatti yaadan nama miidhu beektaa nama fayyada. Waa baraa deema, waa argachaa deema, waa keessaa galaa deema. Jechoonni baay'een karaa kiristaanummaa ta'ee karaa aadaa qabnuttis ta'ee afaan Oromootiin kan nuti faarfannu afaan keenya waan ta'eetiif wanti kun waan nuti fayyadamnu. Namoonni hedduu jechoota akkas dhoskaa jiran kana hin beekan waan ta'eetiif dhaga'uun isaan irra jiraata, baruun isaan irra jiraata. Eenyu barsiisa ishii? Eenyu haa barsiisu gadaa fuudhu ishii jechoota dhokatoo akkasii eenyu gadaa fuudhu eenyu haa barsiisu? Dirqama waan dandeenyu irratti waan beeknu irratti gadi fuunee ittiin waaqayyoon jennee namoonnis akka barumsa irraa argatan akka baran jechicha wajjin akka wal baran gochuun nurra jiraata jechaadha. Ilaalcha kiyya. Yaa guddaa galatoome dhugaadha. Waan guddaadha. Keessumaa namni iyyuu maalidha jedhee ilaaluuf iyyuu wanta tokkodha. Namni dhaqee dubbisee sagalee waaqayyoo illee amma namootni iddoo akkasitti argama yerootii jettu illee dhaqee dubbisee wal bira qabee ilaaluun illee waan tokko irraa barata jechaadha. Egaa barbaachisummaan isaa akkuma amma dubbatteedha. Waa'een uffataas gaa kan biraan faarfannaa kanatti kan qabate waan lamadha. Tokko waa'ee maqaati. Mata duree itti faarfannaa kanaaf laatteedha. Inni lammaffaan immoo uffatichadha. Uffata yeroo baay'ee uffatatti sirbitooti gargaaramanidha malee uffata faarfannaa keessatti faarfatame ittiin faarfatamaa ture hin fakkaatu miti kan argine actually kanaaf isa ture jechaadha. Kanaaf isa immoo isa irratti wanti dabaltu yoo jiraate sila ibsiteetta garuu isa irratti wanti dabaltu waa'ee aadaa ilaallatee faarfannaa irratti dhiibbaa qabamoo rakkoon qabu jettee yaadda? Tole uffata aadaa istaayilii faarfannaa kanaa fakkaatu uffatanii faarfachuun faarfannaa ofiiyyuu saayid effektii hin qabu jedhee yaada yookiin dhiibbaa waan qabu miti. Sababni isaa aadaa kiyya uffadhee waan istaayilii na fakkaatu sanaan waaqayyoon jajuun narra jiraata. Gocha waaqayyoo guddummaa waaqayyoo himuun narra jiraata. Kan geeraramuuf, kan dhaaddatamuuf, kan sirbamuuf, kan dubbatamuu fi waaqayyoof malee qaama biraatiif miti. Kun immoo uffanni kun aadaadha. Aadaa shawaati. Uffata aadaa yookiin shawaan ittiin mul'atudha. Aadaa shawaa ittiin mul'atudha fakkeenyaaf istaayilii faarfannaa kana wajjin waan deemudha. Maaliif inni jalaasoon fakkaataa jechuun hin danda'ama. Gaaffii guutuu jira kanarratti garuu ani kanan godhadhee fi namoonni gara dhugabaatii ani dubbadhu jecha ani achi keessatti dubbadhe sana dhufanii akka dhaga'aniif kuni magineetii akkanaa ta'uuf jara sana harkisuudhaaf magineetii akkanaa ta'uudhaaf kun uffanni kun jechuudhaaf magineetii akkanaa ta'uudhaaf jaalladheen jechaadha kanan uffata kana filadhee ittiin faarfadhee jechaadha. Akkuma yaade immoo naa ta'eera waaqayyoo galatu namoonni
faarfannaa dhaggeeffachuu hin jaallanne baay'een sababa uffata kanaatti faarfannaa kanatti seenanii akka dhaggeeffatan ragaa hedduun of harkaa qabaachaa namoonni anaafillee dhugaa kan ba'an ni jiru. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Baay'ee jechaadha karaa inboxii dhugaa kan naa ba'an kan dubbatan baay'eetu jiru jechaadha. Uffata kana waan an yaade sun ta'eedha jechaadha. Darbee immoo osoo kan ta'uudhaa baatees uffata aadaa koo fakkaatu uffadhee Kiristoosiin jechuun Waaqayyoon faarfachuun homaa tokko waan godhu waan balleessu hin qabu. Uffanni kanuu osoo hin taane Kiristoos Yesuus kan jecha kiyya beektaa. Amma fakkeenyaaf faarfannoonni hedduu jiru. Faarfataa tuquudhaaf osoo hin taane takka dhiiga du'uu Yesuus ka'uu Yesuus otoo hin dubbatiin waa'ee Yesuus tootti hin makiin macaafarraa homti tokko otoo hin dubbatamiin akkanumatti noormaalii faarfannaadha kan jedhame kan faarfatamu ni jiru. Faarfannaa ta'uusaa kan nutti mul'isu faarfannaa jechuudha. Waa'een Kiristoos keessa jiraachuudha. Faarfannaa jechuun jajuu jechuudha. Olka kaasoo jechuudha waan ta'e. Olka kaasoo jechuudha jajuu jechuudha. Warri sirbanuu nu faarfatu. Sirba jechuun isa kana jechuudha. Sirba jechuun socho'uu jechuudha malee abaluu koo abalittii koo isa jedhamu miti. Faarfannaa jechuun immoo jechuu osoo hin taane jecha arrabarraa ba'uudha. Faarfannaa jechuun fakkeenyaaf sirbaan tokko waa'ee nama tokko sirba yoo ta'e yookiin immoo waa'ee artistii tokko yookiin beekaa tokko sirba dubbata yoo ta'e hin faarfate namicha faarfate jechaadha. Namicha faarfate sirbe namicha faarfate. Faarfataan tokko immoo waa'ee Yesuus dubbachaa sosocho'e yoo ta'e bakka sirbeetu waa'ee Yesuus dubbate. Adda baafachuun irra jiraata. Sirba jechuun faarfannaa jechuun maal jechuu akka ta'e jechaadha. Isti gaaddoo yaadi xiqqoo namoonni na dhaggeeffachaa na hordofaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu mee yaada. Sirba jechuun sosocho'uu jechuudha malee jecha arraba keenya irraa ba'u miti. Faarfannaa jechuun immoo jajuu jechuudha malee waa'ee abbaa ta'ee dubbatan fakkeenyaaf waa'ee gaaddoon kaase gaaddoon nama jabaadha, nama guddaadha, nama beekaadha, gaaddoon nuufaa jiraatu nuufaa mo'oon jedhee gaaddoo faarseera ni bakka faarseera olka kaaseera bakka haalleeke garuu amma akkasidha. Faarfannaa jechuun isa kana. Sirba jechuun immoo sirba jechuun abalitti koodhanii shamara fuuldura dhaabanii yookiin immoo mootii wayii fuuldura dhaabanii yookiin aartistii wayii fuuldura dhaabanii waan ta'edhanii isa dudubbatan qofa otoo hin taane sosochii qaamaa namni godhu kamiyyuu sirbameera bakka. Sirbame jechuun akka cubbuuttidha kan ilaalamu hin sirbinu. Yaa macaafni qulqulluu sirbituun mootummaa Waaqayyootti hin galtudha. Sirbituun mootummaa Waaqayyootti hin galtu jechuun warra macaafni qulqulluu baay'ee saayidiin ittiin barreeffamu qorattoonni macaafa qulqulluu akka dubbatanitti aadaa naannoo tokko wajjin wal qabata wantoota hedduudhaan kan inni golgamee jiru. Sirbituun kan jedhu suni guutummaa guutuutti jireenya isaanii arraba isaanii isa waa'ee Kiristoos akka dubbatu yookiin waa'ee Waaqayyoo akka dubbatuuf kennameef kana dhiisanii arraba isaanii kana dabarsanii xuraa'ummaatti yookiin nama jajuutti ormatti dabarsanii gurguranii waa'ee namaa ol kaasaa akka argi dhaqna isaanii kanatti haasa'anii qullaa dhaabbatanii eenyummaa isaanii gurguranii warra waa'een baafnee dubbatan ol kaasan isaan sana jedhe akka macaaficha yeroo dubbisan kutaa sana bicha crop godhanii keessaa baasoo otoo hin taane baag godhanii duubattis dubbisu fuuldurattis dubbisuun nurra jiraata kutaa sana yeroo dubbisu. Ishee bicha crop godhanii fidumu ijoolleen baay'ee jechaadha. Crop godhanii fidaniitu faarfannaa yoo nuti sosochoonee faarfannee hin sirbitu Yesuus siniif haa dhiisu. Maaltaa kana arguun isaa nutti affeera ta'e abaaramaa yeeyyota mi'aamni nuun jettu dhugaan sinitti hima. No macaafa qulqulluu keessatti hamma qullaa isaa buusutti Kiristoosiif sirbe jedha Daawit. Dubartittiin achi jirtu sun eenyu ishii maqaan ishii? Itti naafte, hin aartedha. Maali yoo akkas nama godhe malee hin ta'u dhugaan waaqa jiraataa jettee lafa dhiittedha. Waaqayyo sababa sanaa maseenummaadhaan dha'eedha. Dhugaan sitti hima maseenummaadhaan dha'eedha. Hin maseente dubartiin sun. Waaqayyoof akka barbaade ta'anii jechuun garuma Waaqayyo dubbachuun ulfina Waaqayyo dubbachuun bakka seeftiin keenya gaafa waa'ee Yesuus dubbannu eegamuun irra hin jiraatu. Eenyummaa keenya kana gatuun irra jiraata. Inni qullaa dhaabbate ikkoo Kiristoos ikkoo qullaa kan dhaabbate siif sana laalaa jirtu kanaan malee waa balleessee waa godhee miti. Eenyummaa isaa gatee nuuf jedhee kan keenya baatee fannoo irratti ol ba'ee qullaa isaa dhaabbate. Of salphise gad deebi'e bakka nuyi isarraa barre gajeedhanii
kabashabuu, faarfachuu, sirbuu, isaaf dafquu, utaaluu isarraa bahe. Isaafi kan nuti goonuun. Kanaan nurraan bahu malee baay'isoo. Kanaan nurraan bahu. Osoo kanaan nurraa bahee rakkoon qabu. Kanaan nun bahu nurraa. Namoonni tokko nagarramu baay'isoo. Carraa kana wannaa kennitee beebbifamii. Gaaddoo yeroo baay'ee konfiraansii baana beekte. Waldaa kiristaanaa keessa akkatti dhaabbatu. Taajjabdootaan beekamu. Akkatti dhaabbatu. Hindi. Ara obboleessa koo hindi. Araati fayyaa miti. Hin argu Yesuus Kiristoos fannoo irratti ilaalaa hin jiru namni kun beekamu. Ilaalaa hin jiru Yesuus. Of gateesiif. Hin darbatame. Ol ba'e. Gabbu'e. Hin dabqe. Dhiiga buuse. Cinaacha keessaa dhiiga yaa'e. Dafqaanus irraan badume. Jajuu Yesuus. Kanaafi kan nuti sirbu. Nuyi dubartii of dura dhaabnee miti kan nuti maalittii koo jennee itti sirbinu. Isin gaafa hordoftoonni keenya waaqessi naaffisu sirbi tokko gaafa gadhiifamu jala galtanii naayis jettu. Faarfannaan gaafa gadhiifamu safuu waaqi akkas nama godhe malee hin ta'u dhugaan Yesuus Kiristoos jettu kiroof gootanii as baaftanii gadhiiftu feesbuuk irratti waan barbaaddan jalatti taasiftu. Noormaalii wanti nuyi gochuu qabnu. Yesuus Kiristoos akkamitti waaqeffatamaa kan jedhu sana baruun nurra jiraata. Tokko Yesuus akkamitti waaqeffatamaa waaqeffannaan akkami. Akkas yoo nama godhe malee hin ta'u kan jedhu sana dhiifnee yoo maal godhan namarraa ba'a olmaansaa gatiinsa. Dirqama akkasi godhe na gochuun qabu naan. Inna akkana godhuufi akkasi godhu adda adda. Gaaddoo dhaabeetu ulfina isaatti mul'isa. Anaan immoo na utaalchisa ta'uu danda'a. Bakka dirqama akka kee ta'uu hin qabu buleessa koo. Akkanatti dhufetti akkana keessa dhufetti akka inni narraa barbaadu sanan ta'aaf dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kanaaf sirba miti faarfannaadha. Sirba jechuun sochiidha. Faarfannaa jechuun immoo jecha arraba irraa bu'uudha. Jechoonni arraba koo irraa ba'an sun immoo yookiin jechoonni arraba namoota biraa kana dura faarfatan faarfannaa akkasii sirbadha kun jedhanii namoonni bira darban irraa ba'an waa'ee Yesuus dubbata. Du'uu Yesuus, ka'uu Yesuus, deebi'ee dhufuu Yesuus, waa'ee Yesuus gaarummaa gochummaa isaa galateeffannaadha. Maqaa isaa ka'a. Maqaa Yesuus achi keessa jira taanaan sirba miti obboleessa dogoggoriidha. Maqaan Yesuus faarfannicha keessa jiraannaan lafti dhiitamee samiin olaa gara awwaarru haa ka'u faarfannaadha. Sirba miti. Garuu waa'een Yesuus achi keessa jiru taanaan daansii bichaadha taanaan jecha achi keessa jiru nama waa'ee namaatti taanaan waa'ee namaa dubbata taanaan I'm sure sirbadha. Sirbadha innee bira darbuu dandeenya. Garuu Kiristoos hin fayyisa. Dhiigni isaa fannifameera. Waan akkasii keessa jiraannan sirbadhan jedhanii cubbuudha dhugaan taasa. Cubbuudha. Naa waan akkasiitii waaqayyo isaa eebbisu gaaddoo. Saatii keenya qusachuu yoo gaggabaabsine gaariidha. Achi egaa simbira halkanii by the way hirriba kee irraa kuttee yeroo kana maalachuu keetiif galatoomii nu biraa guyyaadha. Dhugaadha. Nu bashannansiifteen nu barsiiftelleedha. I hope egaa hordoftootni hundumtuu kanarraa waa baratu jedhee mana adda addaa. Egaa mee gara fuulduraatti maal yaadaa jirti? Yaa'u gara fuulduraatti faarfannaa hojjechuuf kan jira. Worshipii tokko qopheessee xumureen gidduu kana hojjechuudhaaf yaadeeni otoo yaadaa jiru wanti biraa dhufee keessa kiyya galee isa hojjechuudhaaf kan jedha yoo waaqayyo na gargaare xiqqoo inni immoo isa kanarraa baay'ee addadha. Istaayiliin isaallee waan afaan Oromoodhaan yoo afaan Amaariyaa fi afaan biraa hin beeku. Afaan Amaariyaadhaan hin beeku. Afaan biraatiin baay'ee hojjetameera baay'ee. Afaan Amaariyaadhaan nama dhagayetti hojjiraachuu baate. Afaan Oromoodhaan waan hojjetame miti istaayilii nama hojjechuudhaaf ka'e. Dhaanaan hojjedhachaa hin jira waaqayyo na gargaare na barreessee xumureera. Gara istiidiyoon geessine yeroo dhabee tan xiqqoo xumureera amma istiidiyoo deemuudhaaf guyyaa eegaan jira waaqayyo na gargaare. Waan akkasiiti walumaan ilaaluun keenya oolu turuu danda'a baay'ee. Amma haala tokko mijeeffadhu turuu danda'a. Qindeessaan jira faarfannaa hojjechuudhaaf addan kutuu waggootan eeguun ji'aan kanan hojjedhu ji'oota darban dura abootuu koo kan jedhu hojjedhee xumuree boodan kaachama koo immoo fidee ammas yoo waaqayyo nu gargaare mata duree isaa hin dubbadhu faarfannaa tokko fiduun kun oolu yaadeera barreesseera.
I hope hiika qaban ni abdan naga. Yaa inni waan ammanatti sirrakkisu egaa gaayidiyoo biraan dhabiinaan jedha. Baay'ee gaariidha. Faarfannaa kee egaa yeroo barreessitu I hope nama gulaaluun qabaatta jedhee mana adda addaa. Maaliif keessumaa carrama kanaan illee si duwwaatatu hin ta'in dhaggeeffatootni hundumtu illee faarfannaa keessan yeroo hojjechiiftanii yeroo hojjetattanii yeroo hojjettanii hojii waaqayyootiif hojjetamaa ofii ofiif miti. Garuu waaqayyo sababa qaba kan nama uumeef namni walakka sirreessu walakka qindeessu hojii adda addaa walii wajjin akka hojjetuufidha. Kanaaf amma danda'ametti faarfannaan gulaalamuutu irra jira. Ani nama sanatti amanuudha. Ittiin gulaalamiin faarfannaan asii achi bahu xinnoo ishee rakkina irra bu'a. Jechootaanis haa ta'u akkaataan ergaa isaatii illee dhaqee yeroo inni gaaffii jala galu dhufa. Kanaaf namoota gulaalchisuun gaariidha kan jiru yaaduma asii kan dhufanii. Kanaaf egaa I hope waan gaarii akka ta'u abdiima guddaan qaba. Can't wait hin jedha. Isa egaa walumaan eegna dhaggeeffatoota. Anis waan hin beekne qabu ammaaf jechuudha. Meeqa iddoo tokko tajaajila erga jalqabdee xinnoo bubbulteetta egaa erga akkuma jalqaba dubbadde egaa yeroo baay'ee faarfattootni warruma namootni keenya kan ilaalanii namoota faarfannoo yookaan yoo faarfataan sun beekamaa ta'e yookaan immoo waan akka sirbaa fa'aa yoo ta'edha kan namooti ilaalanii faarfannaas yeroo ilaalamu. Garuu kan kee amma dhugaa dubbachuuf ta'e kanan yaadeen olitti faarfannaan kee kan inni namoota biratti jaallatame kanaanis nootisii gooteetta jedhee yaada. Egaa kana egaa tajaajila kee keessatti amma kana duraatti mee wanti si mudatee wanti irraa barachuu dandeenyu jira wanti sheerii nu gootu yoo hin jiru ta'es rakkoo hin qabu. Innaa dhugaa baay'ee galateeffadha. Yeroo kennaa laachuu keetii fi mee egaa waan baay'ee irratti haasofneerra waa'ee dhimma faarfannaa kee ilaallatu irratti haasofneerra. Gara fuulduraattis bal'inaan waan tokko haasa'uu dandeenya. Mee dhuma irratti ergaa qabda hordoftoota Egeree Miidiyaaf. Yaa hordoftoonni Egeree Miidiyaa baay'ee waaqayyo sinaa eebbisu dhugaa ta'uudhaaf Egeree Miidiyaa baay'ee jabeessitanii jirtu. Baay'ee jabaatee jira. Egeree guddaa akka inni jabaatu barbaannaa. Egereen jabaadha. Kunoo Egereenis bara mana barumsaa isaa galee guddaa gammannee jirra. Kanaaf booddee Egereen baay'ee akka jabaatu kan duraarraa abdii qabnaa jechaadha. Miilana waan baay'eedhaan nu dhufuu danda'a. Hordoftoonni Egeree Miidiyaa baay'ee waaqayyo sinaa eebbisu. Gaaffii poozitiivilii gaafattaniif kunoo gaaddoon eeyyamamaa ta'e yeroo isaa hojii dhiisee gaaffii keessaniif guyyaarraa deebii qabatee dhufeera. Waan tutturreef nuuf kalcha xiqqoo biizii mataanii dhugaa ta'uudhaaf qaata kan nuti karoorfannee turre. Baay'ee waaqayyo sinaa eebbisu galatoomaa badhaa eebbifamaa gaaddoo si jaalannaa ammati yaaddoolitti namoonni si jaallatu dhugaa ta'uudhaaf baay'ee ijoolleen illee yoo si barreessan deebistee fi ala keessa jirtu itti himta. Dhugaadha namootarraa koomentii an dhaga'u yoo si barbaachisu ta'e faarfannaa fudhachuun barbaadutta yoo si barbaachisa ta'es waan gochuu fi dandeessu itti himtee yoo walii galtan fudhatta waliin galleen dhiifta akka kana miseejii deebisaa jirta. Itti fufii miseejii deebisuu kee waaqayyo isaa eebbisuu guddaa dhugaadha ijoolleen baay'ee si galateeffatu. Malet namoota baay'ee faana hin barreessu garuu ijoolleen baay'ee namoota baay'ee irratti yeroo barreessan waan baay'ee dubbatu. Neenjaa bicha waaqayyoo beekadha. Ijoolleen kun ola deemuudha beektaa. Milee keenya baay'ee nuti tuquudha kan nuti dhufnee ol ka'oota gurguddoota jajjaboota warra maqaa qaban qofaa kadhatanii faarfannaa harkaa fuudhuu kadhatanii yaada tokko faarfannaa hojjechiisuu otoo hin taane dhaloota oomishuudha beektaa. Boruftaan dhaloonni kun iddoo ta'e egaa maqaa si dhaata beektaa. Baay'ee si galateeffata beektaa. Yoo ati har'a akkuma argeetteen immoo boruftaan biqilaan kun gaafa guddatu woo gaarii gooteef gaariidhaan si dha'a daa'ima maqaa kee yoo hamaa goote immoo hamaadhaan maqaa si dha'a deema beektaa.
hojii ati hojjettu hojii gaariidha. Waaqayyo isaa eebbisu. Guddaa galatoomii. Dhaamsaan si qabu kana baay'ee si jaalladha, baay'ee si kabaja. Yamamaa taate yeroo baay'eedhaaf na faana haasaa turte. Faarfannaa koollee akkan jabaadhee gara kanaa sitti fidu na cina turte. Waaqayyo isaa eebbisu guddaa. Yoomiyyuu akkana cina turtu naaf dadha. Saba fuulduratti waan danaa galtaa. Waaqayyo nu gargaara. Yaa Waaqayyo nu gargaara gaaddonna. Asumarraanii waa'ee faarfannaa kaachama koo laalchisee baay'ee daawwattoonni kaachama koo gooftaan guddaa isin haa eebbisu. Biyyaans baay'ee ilaalamee jira amma yaadamee olitti nama haaraa kan ta'e jirutti jechuudha. Dadhabbii hojii guddaa kan irratti dadhaban waasa Bishaw Filan Production baay'ee Waaqayyo haa eebbisu. Kaameraamaanii baay'ee Waaqayyo haa eebbisu. Eeliyaas Biraanu muuziqeessaa guddaa Waaqayyo haa eebbisu. Baay'ee Waaqayyo haa eebbisu. Eeluu Waaqayyo haa eebbisu. Waaqayyo haa eebbisu eeluu koo. Dhugaa baay'ee jaalladha beektaa qimamiidha Waaqayyo haa eebbisu. Eebbifamaa akkasuma garee adda addaa karaa adda addaa kaachama koo irratti kan argattan galatoomaa Gaaddoo Egeree Miidiyaa Waaqayyo haa eebbisu. Pirooduksii gochuudhaan ulaa tokko illee cuftee Waaqayyo haa eebbisu dhugaa. Guddaa galatoomii. Waan kanaan olii akkan fidu abdiin qaba Waaqayyo na gargaara. Waaqayyo haa eebbisu galatoomii Gaaddoo koo. Yaa galatoomii dhugaa anis yeroo keerraa fudhattee carraa kana waan dhalatteef Waaqayyo haa eebbisu. Mee egaa faarfannaa kee kana uummata kana afeerreeti gara goola buutta deemnaa jechuudha. Eebbifame. Kachamako, Jesus kachamako, 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 Jesus kachamako, 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 Jesus kachamako. Kachamako, kachamako. Dachee tolchee nutti tole sodaat birrachaa jiraadhu isaaf kana nama nattu. Damtuu balbala kochufaa balbala diilota gargaara biyya baraara lubbuu dhalota bulchaasuu kanneen sambisee nagaa kan fidu summicha hamaa jiru keenyarraa kan fidu. Nagaatu jira fayyaatu jira eebbaatu jira manasa kottaaffee jedhaa warri hin beeknellee digni Yesuus ammayyuun fayyisa. Nagaatu jira fayyaatu jira eebbaatu jira manasa kottaaffee jedhaa warri hin beeknellee digni Yesuus ammayyuun fayyisa. Digni Yesuus Ammayyuun fayyisa jedhaa lallabaa. addunyaa dhageessisa. Digni Yesuus Ammayyuun fayyisa jedhaa farfadhaa. warra hin beekne beeksisa. Digni Yesuus Ammayyuun fayyisa jedhaa dabarsa. addunyaa ol geessisa. Digni Yesuus Ammayyuun fayyisa jedhaa farfadhaa. warra hin beekne beeksisa. Digni Yesuus, digni Yesuus, digni Yesuus, digni Yesuus. Ammayyuun fayyisa. Ammayyuun fayyisa. Ammayyuun fayyisa. Ammayyuun fayyisa.